ummata keessan walloof ciqqamtanii yaaddanii asitti akkas namni 3,000 namatti tola dhugaa rabbii. Achilli nama 500 nama 100 ta'uu qaba ture akka baay'ina keenyatti. Garuu namni 3,000 jiraachuu isaa waan tokko waan gaariidha. Baay'een isin galateeffachuu barbaada. Lama maal dubbachuun barbaada isin? Amma ijoolleen dhufanii walloodhaaf sagalee ta'a. Walloodhaaf sagalee ta'a. Walloodhaaf sagalee ta'a. Eenyuudhaaf sagalee ta'a? Mootummaadhaaf taanaan mootummaan hin beeka. Oromoodhaaf taanaan Oromoon hin beeka. Jaraaf taanaan waan godhan beeku. Maaliif akka asii alqiswaas laqqaashii jedhan sana maaliif akka jaallatan hin beeku. Warri dandeessan ummata kana warri gargaaruu barbaadan rakkoon ummata kanaa namni si rakkisu. Amma fakkeenyaaf ani akka dhuunfaa kootti waan an danda'u godhee kaleessa Facebook irratti post godheera akkaawuntiidhaan. Qabaadheen otoo hin ta'in ummata kana nan jaalladha taanaan waa'een ummata kanaa na cinqa taanaan waan an danda'u godheen agarsiisa. Warri harka caalaan nama arrabsaa ooltan waan ta'een gootan ummata kanaa. Kunoo waa gochuu dandeessu taanaan kunoo as jirra. Yoo dandeessan biikkiidhaan yoo dandeessan akkaawuntiidhaan waa godhaan nutti agarsiisa. Hundumti keessan gubee koyi haus ta'e. Dubbadhu raacha. Ana haala dubbatu jedhati. Waan siree sana. Dan ummata kana jaallatu taanaan wanti ummata kana isin cinqa taanaan wanti ummata kana irriba sadhoo taanaan kunoo waan dandeessan ummata kana bira dhaabbadhaa. Profaayilii keessan walloo nani anis walloodha kan jedhu gootanii Facebook irratti boo'icha bo'aa oolu ummata kana si fayyadu Oromoo si fayyadu bu'aa tokkollee buusu jechuudha. Nutis as teenyee akkas taane sana taane jennee boonyee isin bochiisu. Kuna ummata kana bira qabataman kaleessa maal godhan nasri kan si dhibu mucaawwee maal jettee post godhe Facebook irratti dhugaa rabbi baay'een gaddeenas. Mucaan sirumaan argeen beekan dubbiseen beeku raachuu ummata walloof sagalee ta'e jedhee yeroon isa gaafadhu boloroonni koo abashoota isaan natti gaddu jedheen naa deebise jetteetu post godhe mucatti. Ani mucaa galatti ishee hin beeku. Sheerii 500 ol qaba. Ummanni otuma addan baasiin naa arrabsaa oola. Namni akkas jedhee na gaafatee hin jiru. Sobaaf shira laayikiidhaaf jecha ummata nagaa kana ummata qulqulluu kana burjaajessaa oolu. Kanatu na dhukkubsa dhugaa rabbi. Mucitti argeen beeku maa sobda jedheen kunoo isinitti agarsiisa. Inboksii irratti mucaa poosti goote hin jedhamtisee dara. Koo isinitti agarsiisa maaloo ifa manaa godhaa yoon ajandaa keessaa bahe. Amin Ahmed jedhamti. Ilaa isinitti mul'ata taanaan maaf sii godha soomni jedheen kaafadhe. Ati musliima soomarra jirta ramadaanarra jirta maa sobdaa yoom akkas jettee na dubbiste jennaan anati si dubbisee miti nama biraatu si dubbisee naan jette. Isheenyuun na dubbisee maqaa sanatti ni jennaan nama naani baay'ee kabajuuf jaaladhudha maqaa isaa sitti ni munaan jette. Argitanii du'a namaa irratti ummanni keenyaachii dhumaa jira. Du'a saba keenyaa irratti sobaan akkasitti maqaa wal balleessu. Sobaan akkasitti wal xalafu wal gatu. Malee dhuguma duuti ummata keenyaa namni warri si dhugu warri duuni ummata keenyaa si rakkisu kunoo bahaati dubbadhaa. Bahaati kunoo ummata keessan bira dhaabbadhaa. Kunoo jirra kunoo waan dandeessaniin bira dhaabbadhaa. Akkaawuntiin jira miti nuru. Rachi. Okay, raacha jira. Raacha Koi rasrako otu rachi intanan jedini waan tokko dubbachuu barbaada asirratti ustaazi seensitti dabaltu. Ifa manaa godhaati ummata keenya profaayiliin jijjiiraa ture yoo dhiqqaa bareede jedhetanii akkas ilaarraa immoo jijjiire. Leenca tokko walloodhaaf jedhee irratti barreessaan jira. Ifa manaa godhaati ummata keenya wallahi wal sakaaluun wal kuffisuun mucaan kun badii raacheen bakka beekamuudhuma nasrii dhiifa manaa godhaati
hawaasa keenya biratti xiqqoo si fooloon kee guddatee beekamtii argattee ol guddachuu kaanaan egaa an ifuman dubbadhaa wal gaddahuun wal cabsuun mee eenyu jawaarraa kaasaate jechuudha eenyuunu gucuu si namni yoonni tattaafatee hawaasaa hojjetee yookiin immoo garteen taffi jedhee bakka jira miti itti duulamee wanni akkasii kun uummata keenya dhaabachuu qaba. Keessattuu mucaa miskiina kana laqaqi godhaa rabbii sodaadhaa rabbiidhuma sodaadhaa. Dheengadda jala deemtanii waa'ee amantiitii waa meeqa barreessaa ture wayyaalaan Oromiyaa keessatti afaan barate malee ilmi Oromoo guddina Oromoo keessaa ba'e waan akkasii hin jedhu dhibbaan dhibbatte jechuudha. Kanaafi waan adda nama qoodaa mucaan kun yoo fooloon isaa guddatee beekamtii argate maal ta'us bor sabni koo Oromoodha jedhee himachuun oolu. Sinii galee utuma eessa deeme samaayii dhaqee jechuudha. Kanaafi haga danda'ameen wal cabsuun kun dhaabatu qubni qabaan kaleessa nasitti qabamaa ture nasaatti qabamaa ture ustaazanaatti qabamaa ture anatti qabamaa ture jawaaritti nu miti jechuudha. Warra gaaraatu jaalmarrootti eeguutu qabamaa ture jechuudha. Kanaaf raachee kana hubattee ati hin gaddiin sitti nagaame. Wanni kun dhimma sabaati argitee raachuudhaan amma fakkeenyaaf dhimma sabaatiin dahoo godhataniitiin waan kana jedhaniifi abbaa obsinaan jechuudha Nasri Aanolee dhimma dhuunfaa isaatiif dhimma dantaa isaatiifi osoo waan mataa gadhiisu taate osoo waan maraatee carqii gatee fiigu taate akka fiigu godhanii turanii jechuudha. Sibiila ta'ee jala dhaabbateetiin uummata sanniin hunda injifatee amma hundinuu yoo jechuudha bishaan bubbisuu fi qilleensi bubbisuullee gara isaatti garagalee jechuudha miti dhimma sabaatiif miti jechuudha. Meeqa kenna duute jedhanii amma dhiyootana ramadaana dura duute jedhaniitiin suuraa koopoostii godhan. Wallahi abbeeraan kan godhiinni dhaabateetiin na gaafate. Wallahi anillee akkasuma. Gatii kana dhimma sabaatii ajandaa kenna jijjiiruu hin qabnu gara gargaasaatitti haa deemnu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Nasriin ofirraa mukatti dhiibuu beeka. Dhibbaan dhibbatti wallahi namni akka Nasrii fi aslii miidiyaa kanarraa garaa naga'u hin jiru. Yaa Rabbi sagalee leencaa meemee dhaamee jala keenya mi'a daraa qoyi leenca tokko ibiduu leenca sin ibiduu sagalee leencaa dhaga'uu beetu. Si godha walla. Si godha. Dhaga'uu feenee ayyee leenca tokko fidaafani daqiiqaa lama naa kenna. Daqiiqaa lama naa kenna. Du'aayii guddoota kaanis eega. Du'aayii guddoota kaanis eega. Woziir jedha uummata kiyya qaalii wallahi torban kana jechuudha. Rabbi si haa buusu. Amiin miyuutii qabadhaan tokko. Nasi miyuutii irraa qabadhaa miqqaanyaatti ta'e leenca tokko fidee nama 2,400 taasee uummata kiyya qaalii intalli tokko feesbuukii irratti sheerii tokko birii 50 jettee uummanni keenya gaariif qaaliin kun dhaqee sheerii 13,000 godhee fi achuma birii 650 dhufe. Amma buusii kana taarti. Anamma asirra wallahi torbee ga'eera uummata koo qaalii. Wallahi gargaarsa torbee takka akkas akka yeroo Ustaaz Hamzaa waliin gurbaa Sumaalee sana baasuu jechuudha. Ijji kiyya nama fakkaatu argitaniitu viidiyoo koo. Please leenca tokko mee rabbumaa jedhaa narraa kennaa nama 2,500 irratti nan saalfachiisinaati. Leenca tokko narraa kennaa mee nan hawwee bakka. Sana booda daaraa dibadheetiin taa'ee barbaadan. Dhuftanii waa tokko barbarree irraan nan eegina. Daaraa irraan nan eegina. Leenca tokko la. Kanuma marratu arguun qaba. Saalfachuu kooti wallahi billahi. Dhugumatti namni Oromummaan si dhaga'amu. Mubaarak. Naam. Usee bahu. Torbee tokko guutuu mucaan kun asirra taa'aa jira. Isaan mala jedhaati. Feetu biyya Arabaa jiran. Rabbi ol siyaa qabu mataa ol na qabi. Please yookaan immoo doolaara 500 amma kaashaappii irra galchitanii galcheera jechuu yookaan immoo leenca tokko gadhiisu. Please Oromoo koo wallaa torbee ga'eera. Ayi ijoollee natti kolfaarti amma. Please leenca tokko hiisiisa. Leenca tokko. Daqiiqaa 2 jedhameera gaara. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في دعمه الله أكبر قال لك كنت أسمع من جدة والله وبالله اسم سبري راتمو أستاذ دعائنا خدامي الله أكبر الله أكبر الله أكبر
كورونا أبو ربي بكسيني بابو كورونا الله أكبر. أبو ربي لما لما أو بدأ يسين بين ربي سنتياخن جواينا غلابي جواينا غلابي والله بدأ يسين والله ربي سنتياخن ويو أي هون الله أكبر أبو بلسون دعاء مربانا دعاء مربانا أستاذ دعاء مربانا جناب أنا في بيتي أنا مربانا دعاء jarri obboleeyyan keenya leenca darban kun gartee ummata keenya bira dhaabbatanii rabbi duniyaa fi akhiratti isaan haa gammachiisu. آمين آمين Rabbiin duniyaa fi akhiratti isaan haa gammachiisu wallahi. آمين Rabbi gartee mana isaanii keessa gammachuu, alli isaanii gammachuu, qishni isaanii gammachuu, jireenyi isaanii gammachuu, akhiraallee gammachuu rabbi isaanii haa godhu. آمين آمين Wallahi rabbi laal sababaa leenca kannan kanaan khaznaa isaarraa rabbi isaanii baakan. آمين يا رب آمين Aboo rabbi anaaf gootan isiniin haa jiru wallahi. Anaaf gootan isiniin haa jiru. آمين Duba isinitti fagaadhuutiti eenyu hinaaf akka mubaarak ikke anoo hinaafu أنا دابت والله أولين دابت والله والله أولين دابت maal beekamu daqiiqaa tokko naafa أستاذ daqiiqaa tokko naafa daltaa keessan hinaafa daqiiqaa tokko naafa maal beekama firii koo nanuudha Dagai mube. نبي أورو thank you Mubarak. Lenja to kijara kashi kuma shanjeter ta Abu Sabah Atif Abu Sabah Raddini se chuda inda. inni rakkoon qabu isaa miti amma leenca buusisuudha malee kaatti gaafatanii naani morkatin miyuuti qabadhu namni argaa si godhu ana malee namni argaa kee fedhu hin jiru leenca tokkorra daqiiqaa lama daqiiqaa Arga kena leenca tokkorra daqiiqaa lama daqiiqaa afur eenyuun naaf kannitanii kan koo bakka kan kee akka kennine rasani daqiiqaa lama kee fitatiin jettanii anaan amanni rasani lamaan kee wal dalbiisa daqiiqaa tokko naafe maal beekama gara naafessi koodhaa dhufuu danda'a ayaa afurtamii fi shanirra fitatta deemu hey hey waa jiraa jara keenya namni biraan jiru eekee fi ayhooliin malee jiru fitatte namni biraa jira makiinaa diimtuu qurxummii onne koy miira keessan galin abbaa koo miira keessan galin achirratti anarratti miti achitu kaati kenna miira keessan galin ammanni namni wayii irratti mul'ate leenca wayii irratti mul'ateera leenca akkana fiigu wayin argela leenca akkana fiigu akkana miti akkana gurra kooti moo iyyee keewa والله دفع wallahi maqaalatti gootani wallahi maqaalatti gootani rabbi maqaa keessa na tolchu rabbi ol isin qabu namni jaallatu yoo isin lamman qofa teessi dhugaa animmoo torban kanaa miti torban itti aanus walloodha taa'uudha qophiin eessattuu waamame wallahi dhaabadhee bulaa na barbaadan akkasitti la dhaabadhee wallahi mataa keessa na Mube siimee ture bar mube siimee ture bar deeggadda walloodhaaf torbaan takka kanneenii torbaan takka dhaabbanna sin jedhee ture bar. torbee tokko maqaa keessanii torbee tokko itti fufu ammas torbee tokko dhaabbanna boo. مليون كودن جنة متي موبي أنك مليون كودني Isanu carraan qabanii carraa ustaazam isaa kana laallaqoo yaa isaan Raati irraa turte maali har'a? أستاذ سام بوس أكسنتين بوس carraan qabanii carraa isaanii Ustaazamsaa deebisa. Ustaazamsaa naa kannitanii Eedagaame. ilaalaa rakkoon qabu annaan uummata na jaalatu. Eedagaama raati. أكلت جدا دعائي Ustaaza koi raachiidha kannaa raachiin otu kaa dubbatu. daqiiqaa qabii carraa ustaazam isaa kenni taa'imitti haa fayyadamnu. Ayyee daqiiqaa lama. Haadha faate girigiriin kaasinaanis nan dubbadha amman dhufe. Ishi raachee koo ishi girigirrii koo. Dubbatu raachee koo kasiif carraan kenni eenyu carraa kenna maayee teresdaan. Bagri welcome. Bagan dhiigni isaanii dhangala'aa jechaadha. Kana laalaa yoo quuqamni namatti hin dhagahamne dhugama namummatuu keessa namaan jirra. Namni quuqama qabu, namni namummaa qabu hirrifata bakka kanatti jechaadha. Maaliif bakka cittee dhiigdi waan ta'eef. Kanaaf wanti uummata walloo adda godhu har'a Oromiyaa keessatti waraanatu jira. Bakka garaagaraatiin namni dhumaa jira dhugaadha. Haa ta'u malee ka isaanii
kana wanti adda godhu Oromiyaa keessatti rakkoo siyaasaatiif ilmaan Oromoo lama wal ajjeesaa jiran. Jara garuu diinatu Oromummaa isaaniitiif ajjeesaa jira. Adda rakkoo har'a Oromoon keessa jiru hunda keessa rakkoon wallorra gahaa jiru rakkoo addaatillee rakkoo ija addaatiin ilaalamaa jirullee. Sababa siyaasaatiif har'a Oromiyaa keessatti namni wal ajjeesaa osoo hin taane sababa namummaa isaaniitiif sababa Oromummaa isaaniitiif har'a uummanni kun ajjeefamaa jira. Kanaaf rakkoon uummata kanaa rakkoo Oromoon keessa jiru kamirraayyuu rakkoo ija addaatiin ilaalamu rakkoo xiyyeeffannoo barbaadu rakkoo namni namummaa qabu miizaanni namummaa bakka kanatti ittiin miizaanamuudha. Kana waan ta'eef ka qabu maallaqaan ka dadhabe sagaleedhaan ka dadhabe ammooyyuu waanuma danda'uun baatiilleen baatii ramadaanaati warri kiristaanaallee sooma isaanii keessa jiran warri islaamaallee sooma isaanii keessa jiran du'aa'iidhaanillee ummata kana bira dhaabatuun kallattii kamiinuu ummata kana waliin dhaabatuun namummaadha. Namummaan namni itti dhagahame ammoo Allahu Akbar. Raachina galcha.